Sababoota garaagaraa irraa ka'uun kan namoota infekshinii gosa qaama saalaa qabanii akkasumas immoo finiinsuu madaatii garaagaraa fuula keenyarra gurraacha'e balleessuuf gahee guddaa qaba jechuudha. Hammanni isa kana kan fayyadamaa jedhe libaana kanaan akka waliin jalaan dhofne obboleeyyan inni nama irraa sanii himu jiru isa duraa sanii malee kanaa miti kanan fayyadaminaa jechuudha. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Ashamaar kaafuun akkam jirtan hordoftoota fi daawwattoota Asaantii Oroshoo hunda keessanuu bakkuma jirtanii fi akkuma jirtan kun eegeenni goosina dhaqqabu jecha guyyaa hadhasii suuraa kana TikTok irratti post godhee ture namoonni hedduun gaafirra na gaafataa turtanii na durallee immoo viidiyoo irraa dalagee ture akkasuma gaafilee namoota hedduu sababoota garaagaraa irraa ka'uudhaan hooksisuu qaama saalaa akkasuma infekshinii jechuudha. Sababoota garaagaraa irraa ka'uudhaan saamunaa ta'uu danda'a, uffata ta'uu danda'a, qilleensa ta'uu danda'a. Wanta garaagaraati irraa ka'ee hooksisuu qaama saalaa namoota tokko wanta kana akka ittiin balleessinettanii na gaafataa turtanii. Obboleeyyan kiyyaa dhibeen saalaan dhufte saalfii fixattedhanii namoonni hedduun gaafii kana namatti simachuu, namas gaafachuu, saalfataa sodaataatiin hin dubbata. Jechuun hin sodaatan jechuun namoonni hedduun garuu dhibeen qaanii hin qabdu. Fayyaadha waan ta'eef iyyuu akkasiin isin hin jedha. Kanaafuu guyyaa hadhaa maal fayyadamne akkasuma hamman faayidaan isaa maali? Kan jedhu qabadhee isin dhufeetiin jira. Hanga danda'ame akka irraa isin hima. Kaan immoo guyyaatti aanuu fi akkasuma gamtii tokkittiin illee deebii namoota hedduutiif deebisee jira. Achinis dhageeffachuu dandeettanii akkasuma yuutuubii kana immoo saabskiraayib godhaa. Viidiyoon guyyaa irraa lakkisullee isin bira ga'a. Anaafis jajjabinna ta'a. Akka waan hin beeku. Waan silaa isin fayyada jedhu qabadhee guyyaa irraa isin dhufu na taasisa. Hamilee natti horaa na jajjabeessa laayik godhaa. Koomentii alatti gaafii qabdan gaafachuu dandeessu. Isin jechuun barbaada. Tokkoffaa irratti hooksisuu qaama saalaa kana takaafilu tokkoffaa akkuma isin jedhe saamunaa urgaa'u yoo fayyadamtanii saamunaa makkamaa ta'u saamunaan aslan inuu gaarii yoo miti. Tokkoffaa kaansarii fiduu danda'a, dhibee garaagaraatiin isin saaxiluu danda'a. Lammaffaa hooksisuu kanaaf isin saaxilu saamunaadha. Saamunaan filatamee faarmaasirra yoo bitattaniitiin kan ittiin qulqulleeffattan bitattan malee saamunaa waan ta'eef obboleeyyan kiyya piliis kan isin dhaamu. Qaamni biraatii fi qaamni kun garaagara waan ta'eef of eeggannoo guddaa godhaa. Yookaan immoo tuyyuu saamunaa mana keessan keessa uummattanii waan mana isin jedhe kanarraa isaanitti qulqulleeffachuu dandeettan. Yoo immoo dirqama saamunaan ta'e akkasiin jedhe faarmaasirraa bitadha. Namoota hedduu keessan dhufee na gaafata wallaahi. Kanaaf hammanni asirratti argitan kun bu'aa hedduu qaba. Bu'aan inni tokkoffaa infekshinii garaagaraa warra qabdaniif akkasuma hooksisuu qaama saalaa warroonni qabdaniif akkaataan ittiin fayyadamtan karaa salphaatiin isinirraa dhaabuu danda'a waan ta'eef iyyuu firee hanga 5 takka fuutanii bishaan qopheeffattanii aayilaandii keessatti bishaan diqoo osoo baastanii qorra baaftanii oo'aa jechuudha. Isa keessa buuftanii xiqqoo qabbana wayitanii aayilaandii buufattanii jookitti soo buufattan rakkoon qabu waan qadaada qabu haa ta'u garuu. Akkasuma immoo kan jalqabaa kun isa kophaa isaatiif akkasitti fayyadamuu dandeettan qophame isaa firee 5 takka ta'e keessa buuftanii halkan bishaan san keessa bulchitanii istinjaa ittiin baatan yookiin ittiin dhiqattan. Yoo bishaan biraatti illee uddu'attanii yookaan dhiqattanii geessistan isa san irra deebitanii ittiin dhiqattan. Yookaan immoo warroonni dhifa manarratti dawwalame karaan inni lammataan soogiddoo jedhu obboleeyyan kiyya asitti sirriin ilaala. Soogiddi kan mana arabaa kanaa miti jechuun paawudarii isaan fidan kana kabullaa kanaa miti. Soogiddi kun keemikaala garaagaraa qaba. Maashina hedduu keessa seenee bahe waan ta'eef. Soogiddi kana osoo hin taane soogidda biyya keenyaa korotiisan beektan miti. Soogidda korotiisanii suuqa kamuu dhaqxan bakka ibaaraataa yoo dhaqxaniittan yookaan mana arabaa keessa namoonni jirtan warra arabaatitti arabdoota shamarranii himattanii hin barbaannettaniin milki xabi'ii jedhanii gaafatanii isin haa himani. Soogiddi sun milki xabi'ii ettanii gaafattan bakka kamiyyuu bakka barbaadanii argachuu dandeettan. Warroonni biyya arabaa keessa jirtan illee jechuudha. Warri biyya keessa jirtan immoo beekamaan argattanii soogidda san. Soogidda kana fuutaniit bishaan ho'istanii soogidda illee ittiin hiixanii danfisaa isin jechuu kiyya miti bishaan ho'istanii irraa lafa keettanii erga geessitanii booda soogiddas keessa buuftanii hammatas keessa buuftanii qadaadanii bulchitanii ittiin dhiqattanii jechuu qaama saalaa qofa ittiin qulqulleeffattan. Warroonni hooksisuu
wantoota garagaraa shifniinaa garagaraa wantoonni garagaraa isin rakkise yeroo qal'aa keessatti ofirraa dhabuu dandeettan guyyaa 4-5 keessatti yoo ittiin dhiqattan seeran. Inni kan biraa eenyullee waliin makuu dandeettan. Viidiyoo azalan isinii kaayaa qoola Roomaana mana Arabaa kamuu keessa hin jira namoonni hin beekne hin jira dhee yaadu. Roomaana qoola isaa kana goggossanii paawudarii isaa san daakkamaa jechuudha. Suuqallee bitachuu dandeettanii manattis goggossitanii jarra ofii isaaniitti fida waan ta'eef itti fayyadamuu dandeettanii jechuudha. Sanii miti ho'ittanii qoola Roomaanaa kana firee keessaa baastanii filee Roomaanaa san keessaa baastanii qoola isaa kana fuutanii danfistanii bulchitanii bishaan sanii ittiin qulqulleeffattanii ganamas galgalas ittiin qulqulleeffachuu hin dandeettanii rakkoo tokko hin qabu jechuudha. Hammata kana akka ol keessa isin jala hin dhoofne hammanni hambetu jira. Hammatatu jira. Hammeeni kan arfatan san mana Arabaa keessatti arabdoonni hedduun arfatti. Inni suni faayidaa mataa isaa qaba indillee addumatti. Kanaaf akka ol isin harkaan dhoofne hammanni yookiin libaana kedhan sunii fi inni kun garagara. Hammanni immoo afaan Arabiitiin almurraa jedhama. Kanaaf akka ol keessa isin jalaan dhoofne jechuu barbaadeeti. Maaliif jarri kuniyyuu lachuu garagaratti gahee garagaraa qaba waan ta'eef iyyuu akka ol keessa isin jalaa hin dhoofne. Hammanni kuni namoota fuula shifniinaa qabuufis waa hedduu qabuufis faayidaa hedduu qaba. Karaa hedduu yoo itti fayyadamtan shifniinaa garagaraa waa hedduus balleessuu danda'a. Gizee biraa viidiyoo biraa irraa isin hojjechuu nan danda'a inshallah. Amma ariifatatti viidiyoo kanarraa isin dalagaa jira. Suuraa kaleessa gama YouTubeetiin TikTokiitiin kan lakkisee gaafii namni na gaafateef deebisuu qabu. Deebisuu waan hin qabuuf jecha viidiyoo kanarraa isin waraabaa jira. Kanaaf karaa kanaan itti fayyadamuu dandeettanis isin jechuun barbaada obboleeyyan kiyya. Namoonni oksisuun qaama saalaa kun ammallee gara biraatillee saamunaa alatti kan dhufu fakkeenyaa fi dhangala'oon garagaraa namarraa bahu yeroo ulfaafaa keessattuu dhangala'oon inni qaba gariin garagaraa namarraa bahuu danda'a. Yoo inni namarraa bahu sanii kan karaarri boraa tokko jira isa wanta akkasanii duraanis barsiisee jira. Inni akkasii sun isinirraa baatanii kana fayyadamtanii isinirraa galuu baannaniin mana yaalaa deemtan mana yaalaa keessa qoricha isinii kennamu jira. Woroon yeroo ulfaa oksisuu qaama saalatti akkasuma dhangala'oo sun isinirraa kan bahu jiru jechuu barbaadeeti. Akkasiin isin jedhaa viidiyoo dhaa qabadhee dhufe kana fakkaata. Bal'inaa yeroo biraa faayidaa hammata kana guutuu viidiyoo qabadhee isinii dhufa. Hanga viidiyoo biraatti walitti deebinutti nagaa innaa turaa YouTube kana hora haraa taatan immoo maatii ta'uun hin dagatinaa. Gaafilee keessan tokko na biraa qabdanii waa'ee marsala guurraallee dhukkubbii isaa Oroon isin dhufu isin dhukkubu maal akka fayyadamtan maal akka gochuu qabdan viidiyootti anuurratti na eegan isin jedha. Galatooma ulfaadhaa turtii gaarii.